ayyuurraa hojjechuu dhufee ayyuun isa seen boossuu isa seen boossee hamootti mattee viidiyoo isaa fideen jira isiniif hin banaa. Isaan duratti mucayyoon tokko yeroo hundumaa Saayidoo Saayidoo reebii maal jechuu barbaaddeeti dhugaa waan hin taane jalatti hin barreessina. Anaan na arrabsaa anaanii na arrabsuu dandeessu akka barbaadan olla gombiftanii ganna gombisuu dandeessu ani intini saayilentii isin godha isin iyyuu argaan jiru. Dhugaa nama tokko malee isin argaan jiru. Namoonni Saayidoo arrabsuu barbaadanii mana isaa deemaa yuutuubii qaba miti yuutuubii isaa jalatti koomentii barreessaa fi arrabsaa barbaadan malee ana jalatti arrabsuu hin dandeessanii jechuudha. Ijoollee kaafira jala deemaa kiristaana jala deemaa maarreedhaa maakkana taa'e warra jettanii isuma dhagaa gaafadha. Anan nan gaafatina anaaf Saayidoon nama kabajaati nama guddaati nama ulfina qaba nama yuutuubiin kuni maqaa isaatiin guddatee kanaafuu waan hin arrabsuuf hin qabu jechuudha waan hin tuquuf illee hin qabu jechuudha. Osoo ta'eeyyuu beezaa balleesse malee inni hin balleessine. Duraanis kan jaallate ayyuudha malee Saayidoo miti. Ammas kan jaallate beezaadha malee Saayidoo miti jechuudha. Innoof kabajan taa'utti jira jechuudha. Kanaafuu jennaan namaaf jettanii walitti nan buusina. Arrabsuu barbaaddu deemtanii mana isaatti arrabsitu. Al jalatti hin arrabsitanii jechuudha. Saayidooni anaaf nama guddaadha anaaf nama kabaja qabu anaaf nama yuutuubii kana guddisee jechuun hin danda'ama Saayidoon. Dhugaa rabbi otuu Saayidoon galata namaa wallaaluun hin taatu. Dhugaa rabbi namni galata namaayyuu miti sareedha. Otuu Saayidoon hin jiraanne yookaan immoo otuu viidiyoo yeroo gadhiisu maqaa Saayidoo footoo Saayidoon qabaanne yuutuubiin kun asiyyuu hin ga'u. Wallaahi laazim asiyyuu hin ga'u hin guddatullee lafaallee ol hin ba'u jechuudha. Silaayoona sabiskaabii yoo baay'ate 5,000 6,000 yoo baay'ate yookaan immoo 4,000 4,300 akkas ga'a jechuudha. Sababii maqaa Saayidootiinitu yuutuubiin kun guddatee jechuudha. Dhugaa rabbi. Kanaafuu jennaan giftii kun ati narraa bu'i nama guddaa wajjin walitti nan buusin nama guddaa wajjin nan tuttuqin waan hin haasa'u irraan haasa'a malee arrabsoosaa maaloosaa kana natti hin fidin achuma jalatti dhaqi gaafadhu. Dhugaa rabbii Saayidoon nama gaariidha nama kabajamaadha nama baay'ee jaalladhu fi baay'ee kabaju jechuudha. Dhugaa rabbii yuutuubii kana guddisuuf isaan maqaa isaatiin guddachuun miti. Otuu hamaa namarratti yaada ta'e otuu sharrii narratti yaada ta'e yookaan immoo badina irratti yaada ta'e Saayidooni daqiiqaa tokkotti dhaba mana godha. Daqiiqaa tokkotti wallaahi laazim yeroo hundaa footoo isaa fayyadamaa viidiyoo isaallee mureen fidaa. yuutuubiin kun footoo isaatii haalatti waan biraan qabu. Yoo an viidiyoo illee keessaa murmura ta'e footoo isaatiin alatti waan biraan qabu jechuudha. Saniifuu ammatu sharrii wayii akka hin guddanne barbaada ta'e nama hamaa namatti yaadu ta'eeti daqiiqaa tokkotti dhaba mana godhaa jechuudha. Maaliif koopiraayitiin natti ergee jechuudha. Footoo irratti viidiyoo irratti koopiraayitiin natti erguu danda'a jechuudha. Saniifuu guyyaa tokkotti daqiiqaa tokkotti dhaba mana godhaa jechuudha. Dhugaa rabbi. Intini ammatu sharrii yaade jechuudha. Namni tokko amma gaafa koopiraayitii sitti erguu yookaan koopiraayitii torbee tokko namatti erguu danda'a. Yookaan immoo koopiraayitii amma daqiiqaa ammaatti namatti erguu danda'a jechuudha. Warroonni seera yuutuubii beektanii koopiraayitii namatti erguun baay'ee tokko gadeedha. Wallaahi baay'ee tokko gadeedha. Baay'ee tokko yuutuubii namarratti cobsiisaa jechuudha. Footoo irratti footoo keessa namni sun fayyadamii viidiyoo keessa namni sun fayyadamii koopiraayitii kan daqiiqaan viidiyoo hunda isaa fayyadamee jira taanaan footoo hunda isaa fayyadamee jira taanaanii kan guyyaa tokko kan amma ka'e amma piroosesii isaa guutu sitti erge taanaan dhabame si godha. Yookaan torbee ta'ee viidiyoo isaallee keessaa mootee baasuu dandeessaa yookaan immoo viidiyoo sana footoo sana irraa kaastee sirreeffachuu dandeessa. Namni tokko amma akkasumatti fuudhee sitti ergaa adabbii jala si gashaa jechuudha. Tokko amma aga torbee tokkotti jedhaa footoo minamina qaqayyarachuu dandeessaa jechuudha. Saniin booddee olii jennoo fudhattee irraa kaastaa jechuudha. Malee koopiraayitii namatti erguun qalbii miti jechuudha. Koopiraayitiin akkasumaan fuudhamee qophi godhamee namatti ergamu jechuudha. Seera hunda isaa guuttatee namatti ergama. Iimeeliin kee guutamaa, poostaan guutamaa, maqaan kee guutamaa. Waa baay'ee piroosesii hedduu keessa dabarteetu koopiraayitii namatti ergitaa jechuudha. Koopiraayitii jechuun qalbii miti. Waa baay'ee qaba dhugaa rabbi piroosesii isaa guutuun warroonni koopiraayitii namatti ergitan yookaan immoo warroonni seera yuutuubii beektanii hin beektu jechuudha. Amma nan beeka koopiraayitii yoo namni amma footoo koo fayyadame yookaan immoo viidiyoo koo fayyadame ammatu sharri na yaada ta'eeti itti ergaa jechuudha. Wallaahi itti erga fuudhee itti ergaa dhabama godha. Footoo koo tokkotti yoo fayyadame iyyuu fuudhee dhabama godha jechuudha. Kanaafuu jennaan Saayidoon nama nu guddisaa jiru. Nama haa guddatan jedhee footoo isaa nuti olii gadi achii fi baddaadhaan sayyoodhaan baafnee tuktukii irraan baafnee feesbuukii irraan baafnee illee tuktukii irratti akkaan geessine feesbuukii irratti akkaan geessine asuma irratti itti fayyadama.
Ammatu sharrii kana yaadeeti gooftaa gogalee ni buuse. Biyyan nu nyaatte hin jedhan. Sana bunarraa bu'ee haadha koo nanarraa bu'ee isa iddoo laallee bu'ee hin talo. Maal waa dabaddu taa'e? Maal irratti hin bu'e? Kanaafan jedhee giiftii konarraa bu'inarraa dhaabbaddu siin jedhaan viidiyoo ayyuurraa hojjechuu dhufee tanuu koomentii kee deebisee achuma naasaan daqiiqaan harka sokkite viidiyoo ayyuutti rakkoon qabu guyyaa biraatti deebi'ee irraa hojjedha. Viidiyoo irraa muradheen dhufee ayyuurraa hojjechuudhaafi sanii fi giiftii konarraa bu'ii siin jedha sababa isaa idoon iyyuu addana gahee galata isaa dhugaa rabbii anuu maal taateti gooftaa ko dhugaa nu galateeffachaa eebbisaan deema bara bakka hin deemnutti isaa idoo dhugaa rabbii eebbisaan deema sababa ayyuufaa sababa sumayyaa sababa isa idoo guddadhee addana ga'e dhugaa rabbii haa galatoomanii haa eebbifan malee dhugaa rabbii nama sharrii namatti yaadu miti hundumtuu viidiyoo isaanii fuudhee murmuree itti fayyadama nama galata namaa wallaalu nama godhinaa dhugaa rabbii eessatti utuun du'e badee'u waan namni na godhee fi waan namni naa godhe tasan dagaddu dhugaa saree wayii miti tokko waan namni godhee fi yookaan immoo wanta bakka kaleessa dheengade dabarsite hin irraanfaddu dhugaa rabbii amma sayyiduu kana nan qaanfadda dhugaa rabbii ammatu ija argee walaa hin dubbisu nan baqadda nan sodaadha dhugaa rabbii nan kabajalee nan sodaadhallee nan saalfadha jechuudha dhugaa rabbii hedduu tokko jechuudha amma viidiyoo maa ta'uuf irraa dalaga malee takkaayyuu isa tuqee hin beeku malee dhugaa rabbii nama galata nama wallaalu miti utuu hin jiraanne yuutuubiin kunii asiin ga'uu bi'oo hammanaa illee ilaalamu dhugaa rabbii doolaarallee naaf hin kaffalu dhugaa rabbiin isiniin jedha kanaaf jennaan galata nama wallaaluun hin ta'u haa kabajamu rabbiin ammallee umurii dheertuu saafa kennu rabbiin sumayyaa wajjin walitti isaa deebisu rabbiin immoo wanta inni yaade wanta inni karoorfate rabbiin haa guutuu fi kanan du'aa godhaaf wallaahi du'aa godhaaf hin deema maaliif nan beeka akka addana hin geenye wallaahi akka addana hin geenye nan beeka ijoolleen keenya hinaaffaa qabdi walitti nu naquufi amma gaddaa dhiyoo kana naannoo ji'a tokkooti natti fakkaata koomentii ibsishaan bidhuu gadhiisenna yeroo hundaa koomentii barreessaaf beektanii akkan viidiyoo isaa fayyadamus hin beeka akkan viidiyoo isaa kukkutan ijoolleen isaan yuutuubii irratti waraabu isaan sagaleedhaan dubbadhu ijoolleen tuktuk irra geessiti meeshiin godhaan dhaggeeffata akkasumas immoo na beeka maqaa yuutuubii kootiin naqee barreessaaf waan ta'eef sirriitti na beeka amma maal gootee ijoolleen amma daqeen koomentii barreesseef abbaate koomentii barreesseef jennaani maal na godhu koomentichi laayikii meeqa godhate laayikii 1500 natti fakkaata viidiyoon isaa 4000 wayiin ilaalame natti fakkaata baay'een ilaalame saniin booddee gaafan koomentii kana barreessuuf mucaa kana saniin booddee meeshiin godhee koomenticha naa deebise gaafanni koomenticha naa deebisu tokko dhuftee mallaan jetti achi jalatti mul'achu gootee na arrabsite koomentiin naa deebise jalattitu dhuftee na arrabsite koomenti chan dileetii godhadee koomentii isa dileetii godhadee naa dileetamuu dide yoon dileetii godhe koomentii koo dileetama ibsishaa ammamaa dileette maasilama barreessite ammamaa dilee amma sana keessaa anaa meeshiin godhe naa deebise koomentii saniin booddee amma attaman godhadheen gattaa'een itti riippoorti irratti godhe dhugaa yoo amma namarratti riippoorti koomentii namaa riippoorti gochuun yoo iimeelii minaafne si gaafata piroosesii gaafata maaliif riippoorti goote maal balleessite badiin maalidha waan arrabsoo qabaa minaamin jedha saniin booddee gadumatti taa'etanii amma dileetiin godhannaa naa dileetamu yoon dileetii godhe kan koo dileetii godhe saniin booddeetti magattaa'een nu garabbii piroosesii guutee riippoorti irratti godhe koomenticha qaase nan gubadhee miti amma mana namaa dhaqee koomentii barreessuu nan sodaadha dhugaa rabbii akkasumatti viidiyoo namaa daawwadha malee nan sodaadha maaliif jennaan ijoollee achi jalatti nama arrabsite dhugaa rabbii guyyaa tokko yoo milaata dheengadduma mana iyyuu jalatti wal fidhe malee maanni dhugaa rabbii arrabsoo wal fidhe nan da'ee dhuguu dhugaa rabbii arrabsoo wal fidhe walitti deebine mana ibsa sanatti immoo deddeebisuun na dabbare yaani silaa waan badaan jennee ani nan eebbise malee dhugaa rabbii homaan jennee asii immoo sababiin ayyuu deeggaruu fi maayyuu deeggartiin na arrabsanii achi jalatti fulluqna godhanii dhukke koomentii 14 barraa'e dhugaa rabbii mana ayyuu jalatti haayilii ittiin deddeebisi yaada ishiiti callaan fadhee hojiin qabu gaafan koomentiin asii nama arrabsu argadhu wallaa hojiin qabu deemee dhukke irraa kaasan sodaadhu kafala baashee na arrabsitee niisuwan nama jala gajjechuun beeku dhugaa rabbii tas namni na tuqee niisu garuu lafaa ga'ee namatti hin bu'an namallee hin tuqu namni na tuqee taanaa hin niisu dhugaa rabbii amman irraa sirbuutti natti hin tolu jallisuun natti hin tolu hin beeku malee amala kooti durumoo
nama jalaan callisu. Sanii fi kirtaa argi gaane hayyuurraa dubbachuu dhufe oduudhaan sokkeen oduu argadde gaa budayya banaa tokko fixa oduu argannaan duruma ijoollee keenya akkasii uummanni nagaan uummanni kabaja qabdanii uummanni yaada gaggaarii namaaf qabdanii galatoomaa ulfaadhaa bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'aa isiniin jedha akka siyaasaa isinitti hin dheeressin maantiyya.